sigale wanni akka amara ko mubaarak qabu tarkaanfii furachuu dura masdanqaqaa kennu yookiin xirrii gochuu warra dubbiin ilaallatu warra walumaa gala jetteen geemaroota san fakkeenyaaf geemarri tokko boru mana banatee gargaarsa kanan seenu mucaan kun yoo du'e situ ajjeefete kakkataa turte si jala ture akkaawunti illee jijjiirame kiyyumaan ture giddiin qabee ol nagalchaa ture waan ta'e jechuun dura eenyu waamtee beekta wargidaan dhugaadha ani waan irratti walii gallu jira waan irratti walii galle jira bakka gargaarsa bakka fedhoo jiraate yoo natti tole hin dhaqa yoo dhiifedhe mootu hin dhiisa yoo ittiin amanin rakkoo miti garuu warra biraa akkuma arafaate dawwalte kana raachuu everything ibsaa every famous kamuyyuu figalee walitti qabdee shamaddaduu dura yeroo biraatiif waamicha osoo goote fi yoo isaan waamichisa yoo tarkaanfii yoo fudhatte yaaduma jedhu isinii galee kana yoo jedhu soddaa ofitti qabee si qaqqabuufi miti. Inni tokko kana raacheen dhugaadha yeroo raacheen akkana ta'e naan jettee jedhe isa dhage sarin jenne lakki walumaa galatti jette. Okay. Egaa nama hunda keessaa isa maaltu raacheetti fudhachiise kun mootiin jira hoo geemarri hundi dhufuu qaba jedhe amma kun hundi amma sababii gargaarsaatti amma sababii gargaarsaatti yaa jaran sababii gargaarsaatti miti. Ayyee al tokko mootiin dubbatu mootiin ajarraa kenna. Akka kutaatis feemalli jira. Akka maalitti feemalli jira. Nam tokko si waamina. Nam tokko si gargaarsisu. Kuni akka maaliif waan hin taane jettee waan jedhamte irraa miliquu feddamu beeku. Ani bakka qulqulleessa qulqulleettan sitti mee waan Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa siniif hawaayatu hordoftoota chaanaalii koo akkam nagaa keessanii nagaa kootti galata gooftaa baga nagaa qabaatanii tole nagaa kootti aansuudhaan warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan subscribe gochuudhaan warroonni maatii naaf taatanii jabeessaa jirtan like share gochuu hin dagatinaa galatoomaa siniin jedha. Tole egaa viidiyoo duratti sin argisiise kana kalee galgalaa raachuu fi mubaarak dhukkee walirraa kaasanii Oromoon kun ijoo guddina waliirra hin jaallattu maaliif akka ta'e hin beeku malee tokko yoo guddate inni naafa walitti naafochaadha inaaffatu jira nu keessa inaaffan badaadha inaaffa sirrii miti jechaadha obboleessi kee yoo guddate siif guddina jechaadha boru siif sagalee ta'uu danda'a. Borusiif waan ofirraa qabu tokko si gargaaruu danda'a lafa rakkattetti gaafa rakkinaate obboleessi ofii biyya lafaa irratti jechaadha waaqayyoodhaan gadiitti garuu maaliif akka walitti naafan hin beeku ani eenyu akka gidduutti oduu odeesse mubaarak akkasiin jedhee raachuun akkas ta'e garuu odeessituu lafatti hafteeti jarri araaramanii jiru. Araarri isaan gidduutti ta'eera jechaadha. Warri odeessan immoo lafatti hafaniiru. Dhaloonni baay'ee kana nama addaan baasuu barbaada. Afaan namaa barbaada. Waanuma tokko namni tokko dubbate taanaan waan tokkicha namni tokko dubbate isuma qabatee ajandaa godhatee waan irrattiitu fiiga jechaadha. Isumaan deema. Hojiin qabu. Namni ofitti amanamummaadhaan waan barbaade hojjetachuu hin danda'u. Dhaloonni baay'een ofitti amananii waan ofii isaaniitti hojjechuu barbaadan tokko irra dhaabatanii hojjetan ajandaa barbaadu lola barbaadu Oromoon keenya kun bakka hoy bakka arrabsoo bakka lolaa deemu bakka barumsaa badumayyuu dhaquuf barbaadanii ajandaa barbaadu jechaadha. Garuu raachuun dhugaa rabbii baay'ee tokko miskiina ani mubaarak isin jibbu baay'een jaalladha baay'een kabajaa akka obboleessa kootitti ijoollee rakkoo garaagaraa keessa jiran mana hidhaa keessa dhiphina garaagaraa qaban yeroo baay'ee sagalee ta'aa fi akkasuma waan qabeenyaa isaarraallee rakkattoota gargaaruudhaan baay'ee kan beekamedha mubaarakii warra rakkatan warra harkaa dhaban hedduu gargaaraa kan ture jechaadha. Namoonni baay'een hin beektu gara tiktookitti kanatti galee tookaa yeroo baay'ee tiktook irraa inni oolu achirraa taaptaabii fi maal jedhu olayii ol dhabaa ol kennii kana baay'isa malee inni dhimma isaaniitiin nagashuu waan tana gashuu qabu jechaadha. Jabeessaniisa garuu immoo wanti Oromoo kana gidduu galee abala akkasiin jedhee abala akkas jedheetu walii gadee odeessu kun maaliif barbaachise?
hin barbaachisu jechaadha. Raachuun baay'ee miskiina. Gaarabbiiti jechaadha. Seenaa isaa intarvuu tokkorraa gaafan dhaggeeffadhu namoonni baay'een keessan dhaggeeffattaniiru. Baay'ee garaan na raase jechaadha. Maaliifii nama haadhaaf abbaa malee guddatee deebi'ee immoo dhugaa rabbii nama ogummaallee hubannaallee qabu. Yeroo haasa'u yeroo dubbatu uummata biratti illee fudhatama kan qabe jechaadha. Mucaan kun baay'ee nama biratti nama jaallatamaadha jechaadha. Garuu har'a immoo wayin miidiyaa kanarraa balleessuudhaaf wayin Mubaarakii walitti naqanii Oromoon Mubaarakii siin jaallataa. Oromoon raachuullee ni jaallata jechaadha. Isaan kana lama walitti naqanii ofii isaaniitii immoo duubaa kolfuu barbaadu. Maaf akka hinaafan? Maaliif hinaafan barbaachisa? Dhiisaa guddatu obboleessi kee. Dhiisaa guddattu obboleettiin kee. Dhaloonni baay'een amma yuutuubii banatanii qabu. Namoonni baay'een viidiyoo nama seenee daawwatee waarrateetu in daawwataa ilaala laayikiin godhus sabiskiraayibiin godhus jedhee ba'a. Maatii ta'uuf hin barbaanne. Maalidha seetan inni kun hinaaffadha. Warri immoo hinaaffaa akkasii of keessaa hin qabne immoo maal godha? Maatii ta'eefi jajjabeessi jabaadhu koomentii barreessaaf. Wantoota hojjettu kun gaariidha jedha. Yookaan immoo gaarii miti wanta akkanaa kun irraa deebiillee jedhu. Dhaloonni tokko jechaadha. Dhaloonni guddina obboleessa isaa obboleettii isaa jaallatu jechaadha. Karaa hordoftoota kiyyaa baay'een ajaa'ibsiifadhe jechaadha. Lola isaanii kaleessaa jalqabaa kaaseen jala ture dhaggeeffachaan ture. Ani dhimma taaptaabii beekeyyuu taaptaabiin godhu ani bilbiluma isaa yookaan quba nama dhukkubsanii taaptaap godhan kuni hoggaa isaan dhukkee walirraa kaasanii garuu immoo odootu gidduu galee akkasiin jedhee oduu deemanii gidduu odeessan. Namni tokko dhaabatee liivirra taa'ee waa'ee nam tokkoo dubbate dheeqee abala akkasiin jedhe hoggaa jedhee dubbatu sheemidha. Dhugaa rabbi sheemi maal jechuudha? Maal jechuudhaan obboleewwan lamaa walitti naqatan warra walitti naqatan hin jira. Isaan as hin jirani bara. Isaan warra obboleewwan lamaa walitti naqan kun warra taaptaabii bira jiru. Isin garuu hordoftoonni koo na dhaggeeffattan. Jara kanarraa fagaadhaa. Isaan amma warri nama walitti naqu, warri oolola sobaa, warri ajandaa barbaadu isaan garee sata seetan garee garasii jiru. Garee yuutuubii jira. Garee yuutuubii jechaan garee maaragaa, garee nagaa, garee jaalalaa. Bakka kan tokkummaa qabu, kan hinaaffaa hin qabne. Yeroo hundumayyuu kan nama jajjabeessuudhaan beekamudha. Kanaaf baay'ee tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffattaniif yeroo gaarii.